Harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee immoo obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatan nagaan lafa bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo namoonni mana koof yookiin chaanaala koof haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na wajjiniin ta'a isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa waa'ee sharafaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Isa eengaddaa sagaleen hin dhageessisu. Akkasuma immoo guyyaa har'aallee jechuudha appilikeeshinii jijjiireetiin jira. Tarii ammas ageessisaa hin ageessisuusaa hin beeku. Appilikeeshinii yoo rakkoo qabaate appilikeeshinii jijjiiree jira waan ta'eef yoo dhugumatti appilikeeshiniitu rakkoo qabaate inni hojjeta. Rakkoo appilikeeshinii miti yoo ta'e immoo dirqama chaanaala kiyyatu viidiyoo as bahee hojjedhu yoo je'a ta'e immoo egaa isa kan immoo egaa nan ilaala jechuudha. Egaa guyyaan har'aa Agustii 30 jechuudha baatii 8,2025 jechuudha. Sharaafni meeqaan akka Olee yookiin immoo jijjiirraan maallaqaa meeqaan akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Biyyoota kanneen akka Indiyaa ruupii, Israa'el shiqil, Kaatar riyaal, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, akkasumallee yuuroo, paawundi sterlingii, Suudiin kiroon, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar, Ameerikaa doolaarii fi wanneen kan fakkaatan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkasuma kanan isinii fide immoo kallattii lamaan yookiin immoo karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaati. Egaa akkuma beekamu karaan gabaa gurraachaa sharafni gadi bu'eetiin jira jechuudha. Darbee immoo karaa baankiitiin immoo sharafni ol ka'ee yookiin immoo akkuma sadarkaa isaatti daddabaleetiin jira jechuudha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 161 tuqaa 17 oolee jira. Egaa akkuma beekamu qannasee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaarri tokko immoo karaa baankiitiin 138 tuqaa 54tti ol ka'ee jira jechuudha. Guyyoota darban keessaa 136 tuqaa 44 ture. Egaa akkuma beekamu birrii lamaa ol dabalee jira jechuudha. Baankiin kanaan isiniin jedhummoo nigdi baankii yookiin immoo commercial bank of Ethiopia jechuudha. Akkasuma warreen kaan immoo Awaash baankii, nigdi baankii, Awaash baankii fi Oromiyaa baankii warreen kun immoo kanarra ol hanga dabalaniitti jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Awaash baankiin hanga 141tti ol ka'ee jira jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Ani isinii fide garuu nigdi baankii waan ta'eef akkasitti qabachuu qabdu isiniin jedha. Akkasuma inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaariidha jechuudha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo karaa hawaalaatiin 105 tuqaa 38 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 88 tuqaa 48 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 117 tuqaa 31 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98 tuqaa 66 oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa hawaalaatiin jechuudha 201 tuqaa 33 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 169 tuqaa 55 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 188 tuqaa 59 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 161 tuqaa 34 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 217 tuqaa 71 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 183 tuqaa 57 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17 tuqaa 11 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 22 tuqaa 61 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 19 tuqaa
lamaan Olee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.92 Olee jira. Akkasuma Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalii tokko karaa gabaa gurraachaatiin 418.97 Olee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 529.97 Olee jira jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 227.36 Olee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43.94 Olee jira. Akkuma beekamu egaa gadi qannaseetiin jira jechuudha. Inni akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 37.73 Olee jira. Akkuma beekamu Dubaay diraamni illee sadarbe irratti 37.15 ture ol dabalee jira. Saantiba adii tokko ol dabaleetiin jira jechuudha. Gara saantiba 60 wayii dabalee jira jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 42.98 itti deebi'ee jira. Egaa akkuma beekamu Saudi Arabiyaa warri jirtanii akka maallaqa keessanii baay'ina maallaqa keessanii ergaa jiru jechuudha. Fakkeenya namoonni birriin keessan baay'ee ta'ee jechuudha. Gara 25tti ol siqee jira jechuudha. Maallaqa baay'ee warri qabdan 25 jechuun birriin Itoophiyaa riyaalli tokko birrii Itoophiyaatti birrii 40 yookiin immoo Saudi riyaalli tokkoon ishee birrii Itoophiyaatti 40 jechuudha. Akkasuma namoonni xiqqoo qabdan immoo gara 25 adiitti ol siqee jira. Kana jechuun immoo birrii Itoophiyaatti riyaalli Saudi Arabiyaa tokko 39 adii jechuudha. Egaa akkaataa itti baay'eessattanis isinitti himeetiin jira beektu je'eetiin ayyaada. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 36.92tti ol siqee jira. Inni kunis akkasuma gara adii tokko ol dabaleetiin jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Bahrein diinaariidha. Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 428.13 Olee jira. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43.10 Olee jira. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.32 Olee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.13 Olee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 Olee jira. Inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 Olee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya appilikeeshiniin kun baay'ee haaraa natti ta'ee jechuudha. Baay'ee na dhibaa jira hangan itti barutti baay'ee natti ulfaate dhugaa waaqa baay'ee tokko jechuudha. Akka bakka hin jira miti akka waan an dogoggora hojjedhu wayii tokko natti fakkaata. Kanaaf konfiidensii yookiin immoo ofitti amanamuu akka baay'ee hir'iseetiin jira jechuudha. Egaa fedha waaqaa yoo ta'e immoo shaakaleetiin baay'ee nama dhiba dhugaa rabbii maal akka ta'e hin beeku. Fedha waaqaa yoo ta'e kun yoo ageessise itti sinii fufaa nagaan naa tura lafa nagaa turas.